Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaar kafuune kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota chaanaalii Oro 360 sagantaan guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhe gaggabaabseetuma isinii hima. Sagantaa ajandaa ammaan tana bilchiginnaa Oromoo baaftee hayyoonni Oromoolee bakka gara garaatti bilchiginnaa warwaachuu jirti, maal ta'u jirti jedhamu kanarraa waan gaggabaabduu isinii kaasuu barbaadeeti. Hagadhuma sagantaa kiyyaatti akkana hordoftan gamanuma isin affeeraa. Warri chaanaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe, share godhaa. Akkana hordoftan kabajaan isin gaafadha. Ajandaan bilchiginnaan warwaachuu jirti, bilchiginnaan akkana ta'u jirti jedhu kuni maal irraa akka maddee fi eessaa akka ka'e gabaabsee eega isinii himee booda ajandaan sun kaayyoon isaa maal akka ta'e isiniif hima jechuu. Ajandaan kun bakki inni ka'ee dhiyeenya kanatti waajjira muummicha ministeeraatitti kaadirootaa fi kaabinee bilchiginnaa naannoo Oromiyaa muummichi ministeera baanaan walitti qabee ajandaa gara garaa harka kaayee gadhiisee jira. Ajandaa inni harka kaayee keessaa inni jalqabni akka dhaadannoo fi wantoota naannoon Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa jidduutti deemaa jiru san akka dhaaban akeekkachiisa itti kenne. Akeekkachiisa saniin booda ammootu filannoo ay deemaa jiru kanaaf ummanni guutuun akka harka isaaniitii baay'ee hubatu irraa kaka'e karaa ittiin ummata kana harka keenyatti deeffannu irratti hojjedhaa waan jedhu ajandaa kana itti kenne jechuu. Karaan ummata harkatti deeffachuu deeman inni jalqabaa ummata jechuun humni guddaan biyya san keessa jiru qeerroo Oromoo akkuma ta'etti tokkoffaa irratti qeerroo Oromoo irratti hojjechuudha. Qeerroo Oromoo ABO jalaa qabuudha. Qeerroo Oromoo KFO jalaa qabuudha. Qeerroo Oromoo hayyoota Oromoo aktiivistoota Oromoo biyya alaa jiranii fi biyya keessaas jiran jalaa gara bilchiginnaatti deebisuudha kaayyoon guddaan. Eega kana waliin jedhanii booda xiyyeeffannoo isaanii gara ajaja itti kennameetti deeffatanii ajajni itti kenname akka ummata bilchiginnaa jala hiriirsuu irratti qofa hojjetan ka itti kenname jechuu. Ka biraa dantaan misoomaa hin jiru, dantaan Oromiyaa hin jiru, wanti biraa wanti lafa kaa'ame hin jiru. Akkamitti filannoo kana ummata uf jala hiriirsifnee ummata uf filchiifna ka jedhu irratti akka hojjetan ajandaa akkasii itti kennanii gadhiisan jechuu. Akkuma isiniin jedhe naannoo Amaaraatii fi bilchiginnaan naannoo Amaaraatii fi bilchiginnaan naannoo Oromiyaa torbaan lamaan dabran keessa ajandaa gara garaa walitti baaftee aga social media kanarratti wal arrabsuu qeeqa gara garaa waan gara garaa waliin jechuu walitti daddarbataa turan hundi keenyaa ni yaadanna. Sanumarraa ka'uudhaan muummicha ministeeraa wanni nafxanyaa kun hedduu akkuma isin beektan waan itti dhagahamuuf jecha wantoota akkanaa kana warra oofaa turan kanarratti akeekkachiisa itti kennee wantoota akkasii irraa akka of qusatanii fi akkuma social media irrattuu dhimma akkasii kaasanii akka hin barreessinee fi wanti isaan irratti xiyyeeffachuu qaban karaa ummata filannoof itti ummata qabachuu danda'an qofa irratti akka hojjetan ajandaa akkanaa jala muranii itti kennanii gadhiisan jechuudha. Eega ajandaa san itti kennanii warri ajandaa ergama diinaa galmaan gahuu beeku kaadiroonni bilchiginnaa gadi bahanii haga jechoota Jawaar dur dubbatu cufa dubbatanii ummata kadhachuu deeman jechuu. Osoo akkas jedhanuu osoo jechuma Jawaar jedhu kana Jawaar dubbataa ture mammaaksa Oromoo keessattuu Oromoon bahaa Oromoon Harargee mammaaksa kana sirritti beekanii isaan keessatti sirri beekama. Ta dabarte gundo'oo ta hafte guddo'oo jecha jedhutti fayyadamee akka Taayyee Danda'aa jecha kanatti fayyadamee waan ufii ganna sadi dura haasa'aa turellee yeroo Oromoon isa jaalattuu fi isa deeggartu san yeroo Oromoo qabsaa'aa jennu san ufii dubbatellee Oromoo waan irra wal dhaben qabu waan waliin dhabe malee osoo jedhu ammoo achi keessatti deemee
hayyoota teenna tuttuqaa gantoota jedhaa maalii jedhaa wanta akkasiitiin hayyoota teennaa fi qabsaa'ota Oromoo arrabsaa ammoo karaa biraatiin qeerroo Oromoofa kadhachuu barbaadan jechuudha. Kanaafuu qeerroo ufdura kanatti walgahii liigii dargaggootaa jedhamuu fi waan garaagaraa irratti walgahii qeerroon qopheeffate maali jedhanii kaadireen bilisiginnaa ufuma isaaniitii qopheessanii qeerroo walitti qabuu barbaadan jechuudha. Walitti qabanii wantoota naannoo Tigraayitti hojjetame kanaan gowwoomsuu barbaadan. Warra kaleessa harka isinirraa muree miila isinirraa muraa ture, warra kaleessa hidhatti isinitti taphataa ture, warra kalee akkana isin godhaa ture, isin saamaa ture, akkanatti caccabsinee mooyannee dhabamsiifnee jedhanii kana itti dhaadanii qeerroo garaa seenuu barbaadan. Dubbiin ijoon bakka tana. Qophii isaan qopheessanii qeerroo irratti affeeruu barbaadan kanarratti qeerroo keessaallee bitamtoota garaa hedduu isaanii warroota kaadiree wal jala deeman basaastotaa fi warra qara qabsoo Oromoo keessaa gahee tokkollee hin qabne yeroo Oromoo saamsisaa ture keessaa bitatanii akka mootummaa kana faarsuuf ijaarsa akkasiillee lafa jalaan irra hojjetaa jiran. Akkuma hicciitiin achi keessaan nagahe ibsutti wanti guddaan isaan qeerroo irratti hojjechuu fedhan TPLF isin ajjeesaa turte, TPLF isin hidhaa turte, warra akkas isin godhaa ture akkana goonee ka akka abbaa isaa hayya akkana ajjeefnee suyyuun masfiin akkana goonee aboy subaatiin akkanatti hiinee kuwwan qiletti baqatee dhabamee sanniin illee haga dhumaatitti seera jala oolchinanii kanaan qeerroo booji'uu barbaadan jechuudha. Qeerroon Tigraayitti Maqaleetti isin ergattee hin jirtu. Qeerroo waamaa jiran ammootu qeerroo Oromoo osoo hin taane kaadiree bilisiginnaa, kaadiree fi kittillayyoota ergamtoota sirna bilisiginnaa kana warri achitti argamu. Qeerroo waamu jiran qeerroo Taayyee Danda'aa, qeerroo Shimallis Abdiisaa, qeerroo Addisuu Araggaa fi qeerroo warroota sooshaal miidiyaa irraa nama arrabsuu kana malee qeerroo taan kaleessayyuu arrabsanii maqaa fedhan itti kennanii girrisaa jedhaniini culullee jedhaniini waan fedhan jedhanii nu arrabsaniiran haga danda'an. Qeerroo saniin walitti hin araaramne. Qeerroon faarsan sanii miti. Qeerrooni tawaamachu jiran tama bilisiginnaati. Qeerroo biraa bakkan bu'u. Kittillayyootuma bilisiginnaa ta'uu gabaabsitanii akkanatti akka hubattan isiniif dhaama. Qeerroo waamaa jiran qeerroo Jawaar Muhammadii miti. Qeerroo waamaa jiran qeerroo Baqqalaa Garbaatii miti. Qeerroo yaamu jiran qeerroo Hamzaa Booranaatii miti. Qeerroo yaamu jiran qeerroo Shimallis Abdiisaatii miti. Qeerroo Shamsaddiin Xaahaatii miti. Qeerroo yaamu jiran qeerroo Abdii Raggaasaatii miti. Qeerroo yaamu jiran qeerroo Konoleel Gammachuu Ayyaanaatii miti. Qeerroon Oromoo ammoo taanamma maqaa dha'utunniin ofiifuu hidhanii hidhaa keessa jirti. Qeerroon ammoo waamicha kanarratti argamtan guutuun keessan warra hidhamuu Jawaar Muhammad jaalatu, warra hidhamuu Hamzaa Booranaa jaalatu, warra hidhamuu Baqqalaa Garbaa jaalatu, warra hidhamuu Shamsaddiin Xaahaa jaalatu, warra hidhamuu Abdii Raggaasaa jaalatu jennee jala isinii sararree lafa isinii kenna. Qeerroon walgahii bilisiginnaan isin jaamtu irratti argamtan qeerroo Oromoo osoo hin taane kaadiroota bilisiginnaati. Bitamtoota sirna nafxanyaati. Akka nama Jawaar Muhammad hiisiseetti isin laakkofna. Qeerroon walgahii bilisiginnaan siyaamtu irratti argamtu lafee Hacaaluu yaadadhu, dhugaa Hacaaluu yaadadhu. Qeerroo waamu jiran qeerroo Hacaaluu Hundeessaatii miti. Qeerroo Hacaaluu hin jirtu jedheen sanii miti.
tagaafa hacaaluun jirtu jedhu san hin jirre amma biltsiginnaa biratti qeerroo taate tunniin qeerroon biltsiginnaa waamu jirtu tagaafa hacaaluun jirtu jedheeni sanii miti tagaafa hacaaluun jirtu jedhu sani hin jirretu hadha qeerroo biltsiginnaati kittillayyoota garaaf jiraattu qeerroon Oromoo warra kunoo jilbiiffachiisanii karaa gubbatti gara allafarra oofansani qeerroon Oromoo qeerroon kaadireen baantu tagaafa hacaaluu hundeessaa jirtu jedhu san qabsoo sabaa keessa hin jirre dhokattee gola keessa jirtu ta'amma gabbaatee kaadiree biltsiginnaa waliin qeerroo taate biyya saamuuf biyya saamsisuuf TPLF moo'annee nu dhaadattu isaani qabsoon qeerroo ka qabsoofteef qeerroon TPLF yookiin ummata Tigree waraana itti labsinee lafarraa dhabamsiisna jetteetii miti walqixxummaan sabaaf sablammoota biyya tanaa haa eegamu jetteeti hinjifannoo duguuggaa sanyii Tigraay irra raawwattan deebitanii qeerroo faarsuu barbaaddan qeerroon kana isinirraa qeebaluuf isinitti baatu hin jirtu qeerroon kana qeebaluuf isinitti baate qeerroo Jawaar Muhammad hiisifte qeerroo hacaaluu hundeessaa dhugaa hacaaluu hundeessaa akka lafa lixu barbaaddu qeerroo duuti hacaaluu hundeessaa isan dhukkubsini maaliif yoo jenne hacaaluu hundeessaa namni ajjeese sirna biltsiginnaati namni ajjeese sirna biltsiginnaati qeerroon taayyee danda'ati waamicha isaa dhageettee waamicha isaa baatu qeerroo gaafa Jawaar Muhammad irratti yaalii ajjeechaa raawwatan san baga ajjeechaa raawwatan osoo du'ee jiraate jechuu turte sanniin jennee fudhachuu dandeenya jechuu qeerroon Oromoo waan qabsoofteef hin arganne qeerroon Oromoo bakka yaadduuf hin geenne qeerroon Oromoo ta isin pilaana itti baaftanii 100 hiina jettan sani qeerroon amma waamtanii isinitti baatu hin jirtu warwaanni biltsiginnaan amma warwaachuu jirtu kuni ka Oromoo gowwoomsuuti malee qulqullummaa fi badii ufii qabdu beetteetii miti Oromoof biltsiginnaan ka walitti araaramuu dandeettu yoo isiin teessoo sanirraa kaate Oromoon abbaa ufii barbaadu filate hayyoota ufii mana hidhaatii baasee paartii ufii barbaade sagalee ufiitiin filate qofa biltsiginnaan ka walitti araaramuu dandeettu Oromoon qeerroon Oromoo ta gowwoomsuuf waaman ta akkanaan dibbee kijibaatiin onnee seenuuf waaman hin jirtu qeerroon ilaalcha keessan kanarraa baay'ee fagoo qeerroon xiiqii qabatteetteetti Jawaartu hidhaa jira Hamzaa Booranaattu hidhaa jira Baqqalaa Garbaattu hidhaa jira Shamsaddiin Xaahaattu hidhaa jira Abdii Raggaasaattu hidhaa jira Koloneel Gammachuu Ayyaanaattu hidhaa jira dhiirti sabaaf dhaabatte tunniin ta garaaf guyyaa tokko hin jilbiifan osoo abbootiin qeerroo hooggantoonni qeerroo hidhaa jirtu deeroo fi kittillayyoon nafxanyaa qeerroo waamte abadan afoo dhaabatte inuma ittiin geerrarre abadan qeerroo afoo dhaabatte inuma ittiin haasofne hin jirtu qeerroon akkasii dhuguma yoo xiiqii qabaattanii dhayxanillee qeerroon abbaa keenna hooggansa keenna gannuu fidaa jedhaani hooggansi qeerroo Jawaar Muhammadi ka qeerroo ijaare Jawaar Muhammadi biltsiginnaan Lammaa Magarsaa of keessatti hin ammanne biltsiginnaan Xayyibaa Hasan of keessatti hin ammanne biltsiginnaan Jawaar Muhammad hiitee irra teettu qeerroon isiin faarsiisu takka illeen hin jirtu qeerroon isiin waamtu ta isii dhageettu takka illeen hin jirtu
qeerroo gaafa qabsoo riphxee golateettu yoo taate malee. Tan asumatti irraa isinii bu'a. Walgayiin bilchiginnaan qeerroo jettee qeerroo faarsitee kora qeerroon qabate jettee faarsite kaadiroota ufii walitti qabdee ergamtoota ufii walitti qabdee basaastota Oromiyaa keessa facaaftee Oromiyaa kutaa garagaraa keessatti balaa ittiin buusaa turte walitti qabdee injifannoo TPLF irratti argatte itti dhaadachuufi kanaan onnee seenuu deemti. TPLF dura bar kumaandi poostii Oromoo irratti laftitee bilchiginnaan Wallaggaa fi Gujii fi Boorana kumaandi poostii jala turre bar ganna lamaaf. Ilmaan Oromoo Wallaggaa bar haadha takkatti irraa ilmaan sadi gayyaasanii ija haadha abbaa afotti wareeganii bar. Dubartii Oromoo irraa ulfa baasaa turanii bar. Dubartii Oromoo bar qamisii irraa ol mulqanii garafaa turanii bar. Bilchiginnaa walitti araaramnaanu. Abadan carraan laman deebi'u carraa warqii Oromoon isinii kenne isintu biyyetti laaqe. Carraan lammaffaa Oromoon bilchiginnaa kennitu inuma hin jirre. Oromoon du'ee lafarraa dhabama malee qeerroon lafarraa dhabamti malee ta bilchiginnaa jala teettee bilchiginnaan jaanjoon akka taayee danda'a kunniin fa'a. Afaan irra barattuu miti. Qeerroon hooggansa qeerroo hiitanii hidhaa keessa jirti akka Jawaar Muhammad akka Hamzaa Booranaa akka Baqqalaa Garbaa. Leencota akkanaa kanneen irraa hiitaniiti qeerroon isin gammachuu TPLF immoo yattan irra dhaadattan kaadiree teessayyoo taate malee qeerroo Oromootii miti. Ta isin waamu jirtan sun tokkolleen qeerroon Oromoo ta isin dhageettu hin jirtu. Kabiraa naannoo Amaaraatii fi naannoon Oromiyaa kun garaagarummaan inni qabu ka naannoo Amaaraa kanaaf waraanni akka fedhetti eeyyamamu ka naannoo Oromiyaa albeen shunkurtiin ciratan irraa guuramu maal isinitti fakkaata? Sirna nafxanyaa sirna Miniliktu ay deemaa jira yoo jennu dhara isinitti fakkaata. Lola kunoo dhiyoo matana naannoo Tigraay keessatti ta'e waraana biyya san keessatti booji'ame guutuu isaa naannoo Amaaraatti fudhatee galateen eessa fiduu deeman? Oromoof ittiin qophaa'an, Oromoo ittiin ajjeesuuf, lafa Oromoo ittiin saamuuf. Oromoon dammaquu qabda. Abbaa humna qabu qofatu biyya san keessa kabajamee jiraata. Abbaa humna qabu qofatu biyya san keessatti dhagahama. Akka fedhanitti kinoo Matakkalitti bakka fedhanitti abbaa fedhan ajjeesaniiti as garagalanii nu booyan Oromoota akkana nu godheedha. Ka ajjeesaa jiran ka du'e ka ajjeefame ummata harka qullaa ilmaan Oromooti. Daangaa Beenishaangul Gumuzitti nama tokko charraa yaa Oromoo nama tokko charraa haadha manaatii fi ilmaan 8 irraa fixan. Nama 9 maatii tokkorraa nama 9 maatii mana tokkorraa nama 9 ilmaan isaatiif haadha warraa isaa fixanii abbaan tokkochaafe sunuura isaasaan dhahame. Bilchiginnaa akkanaa tanatu kora qeerroon jedha. Kora qeerroon gumaa isinirraa qaba. Gumaa Hacaaluu Hundeessaa isinirraa qaba. Gumaa warra mana hidhaatti yaaftanii ajjeesaa turtanii isinirraa qaba. Gumaa ijoollee mana hidhaa keessaa gabbaaftanii akka bofaatti tumtanii san isinirraa qaba. Qeerroon isin dhagahee walgahii keessan isin waliin taa'u hin jiru. Yayyii waliin Oromoon inuma hin jiraanne biyya san keessa. Yayyiin Oromoon inuma hin hoogganamne. Ilmaan Oromooti ta'isin dhagaa gubbaa
gar'aan lafarra oofaa akka feetanitti tumtan sun qeerroosani kora qeerroo gowwaa qixa keessaniittu jira qeerroo keessa carraan isin qabdan paartilee siyaasaa Oromoo tana mana hidhaatii gadi yaaftanii filannoo haqa qabeessa biyya san irra geggeessitanii aangoo karaa nagahaatiin ofirraa kennuu qofa araarri biyya san keessatti isiniif dhufuu danda'u. Amma booda siyaasa du'e siyaasa jaamaan namni ogummaa siyaasaa hin qabne oofu kun bakka tokkoon illee isin hin ga'u bakka tokkoon kiiloomeetira 10 isin hin deemsisu kuftaniirtan kufaatiin kana caalu hin jiru. Itoophiyaa mootummaan biyya kamittu daangaa kiiloomeetira 50 seenee weeraree beekamee nutti himame bara isin jaanjoon akka teessaniitu niin aangoo irra jirtu malee. Sirni naftanyaa ka balaaleffannu sun illee daangaa Itoophiyaa guyyaa tokkoof illee dafarsiisee hin beeku. Guyyaa tokkoof illee hin uggamne daangaan Itoophiyaa. Ammoo wanniin darree kalee ergama diinaa malee guyyaa takka ajandaa biyyaan itti bulchan hordofteen beenne biyya gamanaaf gamasiin waliin dhooftee gamana balaa buuftee gamasi balaa buuftee raayyaa ittisa biyya guutuuf ijaarame naannoo tokkocharra bobbaaftee saniin dhaadan. Namni nama du'a keessa jiru achi dhaqee dhaanee kanaan dhaadata. Gootummaaf jabeenni kana ummanni Tigraay ka ufiyyuu bara afaanitti nyaatumaa waan nyaata gahaa nyaatee hin jiraanne bara ilaahadha. Yoo nama taatan bar warruma silaa biyya san TPLF jedhu san qabdanii seeraaf dhiyeessitan malee waraanni biyya guutuu labsattanii irra bobbaatan hin jiru ture. Osoo kalee waan hayyoonni isinitti himtu dhageettanii. Osoo karaa nagaatiin biyya tana geggeessuu feetanii hin beektan ka shiraa fi kijiba kaadirummaa akka harree isin leenjisan malee barnootaan uf ijaartanii biyya bulchuuf guyyaa takkallee yaaddanii hin beektan ka warri biyya bulchuuf ganna meeqa filannoo seera qabeessa jedhee biyya san keessatti akka paartii kaafaa of fakkeenya ganna meeqa biyya san keessatti qabsaayu shiraani mana hidhaatti guurtan shiraani waajira isaanii cuftan biyyiti akkasi geggeessan hin jirtu gadhaabadhaa hayyoota hiitan hidhaa yaasaa mammaa isinutti mammaaytan hin jiru. Yoo dhuguma gaabbitanii jiraattan hayyoota hiitan mana hidhaatti gayyaasaa filannoo seera qabeessa geggeessa namni kaardii tokkocha isinii buusu hin jiru aangoo karaa seera qabeessaan dabarsa nagaan jireenya keessan jiraattan biyya san keessatti waan dabre Oromoon isinumaa dhiisa homaa miti ammoo akka isin jettan san tatarte gundoo miti tatarte guddoo wanda isin nu gootantu guddoo tatarte gundoo tahafte guddoo nuun jettan wanni isin nu gootan ammoo tatarte guddoo tahafte gundoo wanni qara nu gootan caalaa wanni amma nu gootan hin jiru akka itti dur nu ajjeeftan caalaa bifti biraa ka ittiin Oromoo ajjeeftan hin jiru akka dura itti nu hiitan caalaa akka itti Oromoon hiitan ka biraa hin jiru akka itti Oromoon saamtan caalaa ka amma booda nuun saamtan hin jiru akka feetanii Oromoo saamtaniirtan akka feetanii hiitan akka feetanii ajjeeftan akka feetanii cafaqxanii caccabsitan abbaa feetan tumtan abbaa feetan biyya ariitan abbaa feetan kolaaftan kolaasisiiftan wanni amma booda isin Oromoo gootan wanni hafen jiru Oromoon amma booda isinitti araaramuu danda'u tokko illee hin jiru yoo isin karaa Oromoon jedhutti deebitanii dantaa Oromiyaa eeysisuuf
hayyoota hiitan hidhaa gabbaaftanii biyya tana isaanitti hin kennin Oromoon isinitti araaramu hin jiru. Tana jala murree isinitti himna. Maaliif isin hattoota, isin gantoota, isin warra Oromoo ajjeesisiisaa ture, warra Oromoo saamsisaa ture. Gaafa bar Oromoo xiyyaaraaf lafoon bakka irreecha bayin nama 700 ficcisiiftan san isin OPDO bar warri ummata kenna ficcisiisa. Tatarte gundo, taafte guddo. Akkasi wanna amma booda Oromoo guyyaa tokkotti amma booda illee nama 700 fixuu ni dandeettanii? Hin dandeettan. Ammallee Oromoon hayyuu akka Jawaar Muhammad ka akka Baqqalaa Arbaa ka akka Hamzaa Booranaa ka akka Shamsaddiin Xaahaa ka akka Abdii Raggaasaa ka akka Konoleel Gammachuu Ayyaanaa walitti qabdanii mana hidhaa keettan amma booda hafteerti alatti hin jirtu. Wanni isin Oromoo gootan maaltu hafe? Maaltu duubatti hafe? Qaroon akka Hacaaluu Hundeessaa ka amma booda ajjeeftan hafee jira. Kanaafuu ta hafte gundo, ta tarte guddo, ta isin nu gootan. Wanni biltsiginnaan Oromoo goote ta tarte guddo, ta hafte gundo. Wanni amma booda isin Oromoo godhuu dandeettan, bifti ittiin Oromoo ajjeesuu dandeettan, bifti ittiin Oromoo hidhuu dandeettan, bifti ittiin Oromoo saamuu dandeettan, wanna amma dura dalaydan caalaa wanni isin dalaydan ka hafe hin jiru. Period. Wanni isin godhu jirtan ammaan tanallee nafxanyaa hidhachiiftanii guyyama kaleessaa waan Finfinnee keessatti ta'e hagana guutuu naannoo Oromiyaa keessatti uggamuun diqqeennaa fi akka isin darreef dayyuusa taatan isin beetti nafxanyaallee. Jarri erga Madiinaa jalaa baate uf dandeettee naannoo isaanii akka feete kunu nagaan haga TPLF biyyarraa ari'anillee akka feete bulchuu jirti. Kafeete hidhachiifte, kafeete irraa hiitte. Isin ammoo Oromiyaa keessatti guyyaa tokkoof naga fiduu hin dandeenye. Guyyaa tokkoof du'a Oromoo irraa oolchuu hin dandeenye. Guyyaa tokkoof Oromoo hidhaa irraa oolchuu hin dandeenye. Guyyaa tokkoof Oromoon gammadee ooluu hin dandeenye. Guyyaa hidhamuu, ajjeefamuu, saamamuu, tumamuu ka hidhamee mana hidhaa jira jedhanillee gaaffuutanii gaafa feetan ajjeeftanii bosonaan nu darbitan. Bineensa bosonaattu beela'e, bineensa bosonaa qallabdan. Qeerroon haftee ammallee isin dhageettee isin jala deemtu jira. Ta isin mooyan qeerroon TPLFiin isiniin walitti qabdee 2017 isin mooyan. Mooyachuun isin amma itti faarsitan kun hijaa irraa baanee jirra. Akka kaleette itti jarri nuti taphatte san itti taphannee jirra. Akka kaleessa jarri itti nu garafaa turte sanitti garafnee jirra. Akka kaleessa jarri itti nu ergataa turre sanitti ergachuu dadhabnee jennaan qawween akkana goone. Afaan qawweetiin akkana goone. Kana yoo himuu barbaaddan miidiyaan gabbayaa hima. Qeerroon isin walitti qabdanii TPLF akkana isin goote akkana goone jettanii itti himuu deemtan hin jirtu. Qeerroon TPLFiin mooyatee ajjeesee nama isin se'ee masaraa mootummaa isinitti kenne. Akka isin ergamuu malee, akka isin maxxanuu malee ufitti dhaabattanii biyyaan deemuu hin dandeenye isin huban. Carraan OPDO kenname biyya san keessatti eenyuufillee kennamee hin beeku. Qabsoo tokko malee osoo isin qabsoo tokko hin godhin fuudhaniiti angoo isinit kennan. Ani bariyoo abbaan kiyya gamoo ijaaree itti dayfee itti du'ee itti cilaayee umri itti fixatee ijaaree keessaa naa du'e anummaan dargaggeessi kun lafaa itti ol ba'ee dalagaa takka malee dhaale. Qabeenyi sun waa takkanatti hin fakkaatu.
akka fedhe itti taphadha jechuudha. Akka fedhetti maaliif jenna? Ittiin dadhabne kaa, ittiin duune, ittiin cabne, ittiin ifaanne, ittiin hurkine. OPDO'n illee akkasuma. Osoo aangoo kana warra Oromoof jecha itti kolaafame akka Dr. Mararaa warra Oromoof jecha itti hidhamee umrii isaa guutuu mana hidhaa taate akka Baqqalaa Garbaa akka Dajanee Xaafaa akka Olbaanaa Leellisaa warra osoo hin sodaatin sirna TPLFitiif sirna nafxanyaa Dargii irraa kaasee afoo dhaabatee as gahe kanatti kennine. Abbaan fedhe Oromiyaa keessa deemee Oromoo jilbiifachiisee hin dhaanu. Garaan Oromoo lafarran oofu. Haadha Oromoon boochisu. Kanaaf OPDO'n ergamuu malee ergama sabaa geessuu hin dandeettu. Aangoo gadhiisuu qabdi. Filannoon seera qabeessi lafa sanirra geggeeffame aangoo seeraan paartii biyya sanii kamooyate dabarsite yoo nagaan jiraachuu barbaadde ammoo warri akka biyya sanii irratti Oromoo irratti dalaydan akkuma Subaat Naggaa fa'a harka hiitanii deemtaniin san guyyaa Rabbi jedhee isinillee kama harka hidhanii deeman ijuma tanaan isin arguun kiyyan oolu inshaallahu. Namni badii dalage Rabbi jalaa dhokatu seera jalaa hafu tokkolleen hin jiru. Galatoomaa sheer waliif godhaa walgahii biltsiginnaa qeerroon dhattu yoo jiraatte qeerroo du'a Hacaaluu Hundeessaatti gammaddee tan ofitti isin jaaladhaa nagahatti.